kun qophii ayyaana qilleessa eeffachuudhaan dhaabban raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Adolaa Wayyuu waliin ta'uun qopheesseera. Kanatti aansuudhaan ammoo Gujii keessa yaadaan dambaliina. Kanatti aansuudhaan Lataa Qana'ii gara waltajjiitti nafeera. Turtii gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kuno aadaa keessaniin gaafa akkasitti bareeddan warra doolaa Gujii oraa bulaa deebanaa sinin nyaatiin ijii gadaa muudaa jedheen dubbii koo jalqabaa eeyyee muuda jedhaa ana jalaa qabaa Oromiyaa kana dachee keenya jiituu garamshee jajanii garamshee komatuu garam tuffataniis garamiin dhaadatu anoo amman argetti lafan qeequun dhabe isa sheenuuf kenne rabbiinaa galatu. Biyyoon shee maallaqa dhagaan shee maallaqa cirracha akka kana da'oon bosona shee bineensotaaf mana gaaddisaa ragalfii yoo gubaaf qabbana goodaan dammaaf dhadhaa achi deemnaan buna qabeenya manaaf alaa guutuudha maratu irra deebeen jedha Oromiyaa nuuf kenne rabbiinaa galatu. Dachii yaada margaa irri kee bishaanii irri kee midhaanii jalli kee bishaanii qonnee sirraa nyaannee orree sirra yaamnee jedha wallisaalii birraa dachee keenya yoo faarsu kun shakkii maalii qabaa ragaadha jaartiif jaarsu ragaadha bitaa mirgaa ragaadha addunyaanu warra uumaan badhaase keessaa nu tangafa akka taanu safuuf aadaa gadhiibnee yoomiyyuu hin deemne qullaa nagaaf tasgabbiis beekna sirna gadaatiin bulla bilchina kennaa sammuun wallaalaa qaroomsina moggaasaaf guddifachaan alagaaf roomsina yaanne wal hubanna waamne wal dhageenya addunyaatu beeka duudhaaf safuu keenya miidhaga Oromiyaa kana silaa waa tokko yoo jedha waan dhibbatu afa yoomuma imaniif xomma dhugaa rabbii lafa. Arramoo Gujii jirra kunoo biyya doolaa Wayyuu biyyaa naniif dhadhaa isheetiin dhukkubsataan fayyu magarii biyya magariituu biyya bosonni iriiree doowwiif nama waamu warri dhufanii argani kottaa laalaa jechuun warra fetti dhaamu kan waan hundaan toltee gamasiif gamanaa biyya qilleensi ifaa aduunis qabbanaa anittin daballe adoolaatu akkana dachee Oromootaa biyya koo adoolaa dachee Oromootaa biyya koo adoolaa biyya safuuf duudhaa biyya aadaaf jaalalaa namni dhufee arge miidhaguma ishee quufee otuu nyaatiin bulaa. Anuu kunoo kaleessa ergan dhufee laale miidhaguma ishee quufee nedan nyaatiin bule. Biyya ameessaaf sangaan itti guutee oree gurmuudhaan dacha'u biyya bunni lagaa unkuruuree dhalee lafattiyyuu harca'u biyya qabeenyi uumaa itti guutee burqee adoolaa biyya albuudaa biyya meetiif warqee simmitii qabeenyaan warra ofirra darbee boonsu lammii hundumaa lafti keessa warqee namni keessa warqee hunduu warqeedhuma. Kan waakkiif komiin qabne waan hundumaa guutuu irra deebeen jedha sadoolaa nuu kenne rabbiin haa galatu. Dachee akkasiirra kan jirtan lammiin kiyya marrii jaarsaaf jaartiin jedhu dargaggoof shamarrii. Dachee akkasiirra kan jirtan lammiin kiyya marrii jaarsaaf jaartiin jedhu dargaggoof shamarrii ba'aa galli keessan ganamaaf galgalaa maatiif waatiin qaddan kan manaaf kan alaa buliin dansaa jedheensi gaafachuuf fayyaa hunduma keessan harka fuudhe yooyyaa. Jarana nagaan hunda caalaa waan hundaaf hangafaa yoo nagaan jiraate namni ribayyuu rafaa. Garuu namni jabana amma komii hamii jibba guuree yaa kuntaalatti guutu walitti dhufeellee nagaa jirtaa jedhee waliin iyyaafatu
namni jabanammaa kun garuu maaluma dha ta'ee tarii immoo dhukkubaa laata michii wayii dha'ee amiidhaan komiidhaan jibbaan of ciccira wayyaa namatu na nyaate jedha otuu jiruu fayyaa miidhamu man qabne miidhameeraa iyya abalu akkas na godhee abalu akkas na miidhe jedhee na todeessuuf qofa yoo xinnaate guyyaatti nama 7 ana bira dhufa abalu amaadhaa abaluun nan jibbaa rabbi shaa balleessu jedhee kana baaru dhibbaa abaluun nan jaalladha abaluu gaarii dhaqeen abaloo amargu jedhee kan eebbisu garuu nam lamayyuu nargu namni garuu waan dhibii odeessee amma wal abaaru dogoggora walii sirreessee maaf waliin gargaaru namni garuu waan amaa dhibii odeessee amma wal abaaru dogoggora walii sirreessee maaf waliin gargaaru amma ofittoo ta'ee jibbaa wal buqqisu jaalalaan ijaaree maaf waliin guddisu maaf dalga wallaaluuf sababa barbaada maaf dogoggora cittuus lakkaa'ee waloodaa abaluu na miidhee abaluu na nyaatee jedhee ni lallabu akkasa tokko miidhe dogoggora isaa immoo maaliif quban qabu inni darbe nu haa ga'u isan lakkoofnugaa arri ayyaanadha ayyaana waggaatti immoo namni waliif yaada nagaa walit taraaramee dhiifama waliif godhee wajjin nyaatee dhuga yaa obbo Jilooko nutoo obbolaanuma dhiigaa akkamumattiin lolli qe'ee keenya diigaa waan xinnoof wal dhabnee maaf jibbaan faalamnaa kottumee afuu jennee walit taraaramnaa hayyee mi'ee bokkoo waamee garba aannoo waamee dibbee dhugoo waamee maqaa ardaa jilaatiin mi'ee bokkoo waamee garba aannoo waamee dibbee dhugoo waamee maqaa ardaa jilaatiin araara siif dhaame an afuusiif jedhee rabbi afuusiifaa jedhu waaqni gujii gurraachaa sin dhowwatii waan garaan kee fedhu jibbi nurraa gogee biqiltuu jaalalaa iji keenyaa argu kan yaanne amilkaa'u kan facaafne amargu jedhee walit taraaramee wajjin oola hunduu malee ayyaana waggaatti namni wal hin oodu dallansuu yoo jiraate mareedhaan hiikamaa dallansuu yoo jiraate mareedhaan hiikamaa otuu wal dhageenye otuu tokko taane jibbimmoon diigama silaa akkamumattiin obbolaa wal lolaa amma kun namatti dhiisi bineensattuun tolaa maaloo wal jaalladhaa waaqarraa argattu kabajaaf gatiisaa warri lola qabdan warri komii qabdan arra waliif dhiisaa yoo isin akkas gootan garaan koo na ciisaa addana dhaabadhee yommuun sin ilaalu karaa bitaaf mirgaa maanguddoo fi ijoollee caalaa dargaggoota baay'ee na fuulduraa argaa anis dargaggeessadha kanaafan waa'ee dargaggoo dubbachuuf jarjara seenaa guddoo hojjennee biyyaaf akka taanu abdiin nurra jira dargaggeessi humna jijjiirama jabina reesaatiin gidiraan caccabee rakkoon micciirama yoo utaalee yoo fiigees kan fiigu kan marxoo dukkanaa uummatarraa diigu dargaggeessa dargaggeessi yoo qote gootaraa ijaaree dilbiif dhaaba dallaa guttoo galagalchee facaasee amee dha'ee sassaabbata callaa itittuu furdaadhaan sukkuummatee malee nyaatu shiroo qallaa yoo daldalesi bu'aa guddaa argachuudhaan isan gitu oomtu antuunni bararoon suuqii isaa keessatti tasa waliin hortu yoo barates qubeedhaan waraanee doofummaa jajaamsa abidda wallaalummaa isa gubee ciinceessu uummatarraa dhaamsa gonfoo jiruu ofiidha waqtiin dargaggummaa kan itti gonfatan dookterummaa piroofeeserummaa injiinerummaa maqaa gaarii orannee yoo feene jiraachuu barnoota jabeessina sondaan nama tolchuu umurii gatii qabudha nuuf dargaggummaani kan itti of ijaarru hundeef ogummaani dargaggeessi immoo simboodha simboo safuuf aadaa uffate uffannaan dubbate dubbannaan isarraa bareeda dargaggeettiin yoo eerumte dargaggeessi yoo fuudhe oomtinuu nun dhibdu yoo kolfines kolfaa ilkaan adii qabdu akkas jennaan immoo gaa keessuman ba'ina qaamaan as teessanii yaadaan Awurooppaa fi Eeshiyaan ga'ina dargaggoonni hedduun safuu keessanii hedduu dhaamsi haadhaaf abbaas sin harkatti hin baddu dargaggoonni muraasni garuu jirtu dargaggummaa keessan ogummaaf lakkooftanii akka nama waa dhugee faashinii ammayyaadhaan warri machooftanii warri dhiirotaa
warri dhiirotaa qomarratti kan uffatta waan taakkuu ankaaktu surrees yoo bitattan aaduudhuma fudhattanii jilbarraan tarsaaftu innumtuu xinnaannaani mudhii irraa harkiftanii sarbaatti gabbuuftu. Rifeensa sarartanii maqaa itti baaftu akaakuu dhibbaan oli fireenji sinaappii balaatoolii akka ijoollee bara qaataa rifeensatti roggee obbaasuun kun hiikkaan isaa maali? Caatii fi sigaaraanis ta'eera araada bara kana akka dubartii ulfaa gola keessa ooltu gadi hin baatan mana. Caatii koo sigaaraa koo jettu akka wanta caatiif sigaaraa mucaa keessan ta'e garuu fayyaa qabdu moo waatu sin dha'e? Yeroo fayyaa keessan irratti miidhaan ni geessisu hin dubbannu haa hafu otuu ida'amee qarshiisin kanaaf baaftan qaawwamee kan cufu. Warri shamarraniisi warri shamarraniisi jilba keessan gararraatti uffata murtanii walakkaa handhuuraarraa takku tokko kan caalu shurraa bolbuttanii dibata kaakuu meeqaanis of fuuloo balleessitu jaartiidhuma qamalee laga keessa deemtu maaf of fakkeessitu? Natu beeka jettu hin fudhattan gorsa faashiniin ammayyaadhumatu sammuu keessan gogsa. Warra akkasii kunii baradhaa deebi'a miidhaginaaf yoo ta'e innumti sin qabdan aadaan keessan ga'a. Dargaggoo jabaadhaa sintoo abdii uummataa sintoo abdii biyyaati. Xiiqii Oromummaatiin nama ta'aa jechuun kun dhaamsa kiyyaati. Humna qabnu kanaan yoo lammiif hin taane kun irriba machiiti isa rafneen kaane. Dullumni immoo jira humni immoo hin darbiti. Biyya ofiif gochuun du'aan booda miti. Ka'aa wal kakaasaa sammuu keenya jireenya keenya lammii keenya akka misoomsinu malee afaan duwwaadhaan waan gaarii odeessinee moof hin goyoomsinu. Maxinoon birraa dhufaa baaduun arfaasaa dhufaa eessa baakootii fidee walitti nyaadhee ilaalaa. Humni ganama dhufaa qalbiin galgala dhufaa eessa baakootii fidee wal bira qabee ilaalaa. Jedha geeraraan illee geerarsa gaabbiiti ammaam nan eeginaan geeraruudhaaf miti. Ta'us gaabbiin immoo ofiifuu dhukkuba erga darbee gaabbuun bu'aa maalii qabaa? Otuu hundumtuu xiiqiidhaan hojjenne amma dandeenyu warrumtan mas jirru kun Oromiyaaf hin geenyu addanumaa ishee fuunee tarree Ameerikaan keenyu galatooma.